Ijoolleen waan kana godhan kun hedduun isaanii warra seera ala takka bosona jiru takka bakka adda addaa jiru. Gariin seera ni qaban. Gaafa isaan akkana godhan bakka isaan jiraatanii fi bilbiluma isaanii qofa naa ergaa. Naggurra qabsiisee buusisa. Walii gallee ijoollee baalagee akkanaan harkarra hin qabina. Maaliif amma tokko tokko deeggaraa keetii barnaan jedhan si faarsoo ture. I don't care maaliif ilmoo haadhatiyyaan taane. Miskiina ajjeefnaan miskiina nyaatee gara hin qabne kadheebuudhaan kokkeessaa goggoyitu. Miidhaa irraan geessifnaan maaliif gudeeda tokkoon wajjin hin dhalanne. Kun diina bineensa kun. Maaliif tokko miskiina zollamu jira. Lama namummaa fi oromummaa teenya nurra busheessu jira. Ankalee mataan shirna jechuu kaate viidiyoo sana hunda laalee. Maaliif ani yeedin jira beektaa amma qaamni kiyya naasuun qabu amata kudha meeqaan waanuma kana laalu jiraami. Geetaa Joosaffaa Afaan Barre ijoollee cafaqaatiin na dhageessisuu turanii. Argeetiin jira rakkoo meeqa jechuun viidiyoon na bira dhufne hin jiru. Ta'ammaa garuu is beyond kun immoo itti yaadamee godhamaa jira Oromoo. Wanni amma godhamaa jiru kun ijoollee rakkoo keessa dabarte ijoollee sammuun shir jettetti fayyadamaniiti Oromummaan Oromootti akka hadhooytu. Akkuma gartan alaabaa fa'aa fannifataniiti. Alaabaa fa'aa fannifataniiti. Bishaan isaan irra caalii dhufan gaana bar jaarraa abbaa gadaa fa'aan achi hafuu osoo danda'an bishaan san irra osoo deeman bubbeen fuutee harka Somaalee isaan buufte. Ifiifi miti. Jaarraan ilma fiudaala guddaati yeroo sana qobeetanitti. Nama sadoo kanaan jiraachuu danda'u. Biyya Arabaa isaan itti taphataniitti namni mana godhan kana isiniif jecha waan kana godhe. San abboonni keenya jaaran san akka namni jibbu. Namni gosummaasaa, sabummaasaa, namummaasaa akka jibbu irra dalagamu jira. Kan akkamitti irraa aanna kayyatteef furmaanni tokko warri biyya Arabaa jirtan ijoollee akkanaa ni beektan. Nama hin beeku biyya san. Maqaan matiyatu kana qabachuu na dhiba. Tokko naannoo isaan jiran san nu ergaa. Hoggaa isaan waan san godhan keessattuu gaafa isaan laayii dhufan. Lama bilbila isaanii nu ergaa. Maaliif tokko tokko laafaadha bara amma warra biyyoota Arabaa kanaan walitti haasa'anii si dhabamsiisuun laafaadha. Baay'ee ijoolleen bosona keessa jirtanii xiqqoo qawwee qabanneeti uumaan taanu jettan kun akka dur makiinaan isin ari'an. Na dhageessanii gurra sirriin dhageeffadha. Akka dur makiinaan isin ari'an. Gaafa asliin faana achi dhaqan makiinaan ari'uu danda'an ta'a. Amma duroomidhaan dhukkee isin irraa kaasan. Ammaa wanni gaafachaa ture isaan keessaa ammaa tokko wanni harka irra qabanii maali beektaa? Uummata Oromoo uummata Itoophiyaa kanaatu nutti dallanaaf malee akka isaan badii walirra dalaganiif yakka isaan achi keessa dalaganiif. Bara mani qaanonni amma warruma Suudii ka amma dura ijoollee waa itti murtaa ture saniini amma immoo wanjalanyaan nurraa qabaa jechaa jirra. Bara waan hin taane nu dhufee jiran. Can you imagine this? Waggaa meeqonni jechaa ni turre. Yaaboo ofii godhaa fi namoota nu jalaan ajjeesinaa jechaa kadhachaa turre. Yaaboo maal jechaa ni jirra. Aboo jarri keenya kachi dhaqasuun wal ajjeesaa jira. Wanjala warra hojjetaa jira. Nu adabaa jechaa ni jirra. Barkaalee sitti himnee jarri kee dalagaa. Jarri wal ajjeesaa lammii keenya ajjeesaa. Biyya teenya balleessaa jiran nu jechaa jiran. Akamta akka kanuma qaanessu eegaa rabbii jaati. Kanaaf tokko isin warri alaa jirtan biyya san jirtan bilbila isaanii bakka isaan galan qe'ee isaanii mana isaan galan ni beekan Oromooti yeesidu ni beekan namni tokko kophaa jiraachuu hin danda'u biyya tam keessattuu waliin jiraattan. Gaddaafaan akkasinitti hin dhufne. Gaafa namni fagoo tokkomee isin bira dhufan nama mana san jiru hunda guuranii deemanii beeka. Yoommoo ifirraa himtan tokko furmaat kan warri biyyaa hoo ijoollee deemtona gorfadhaa. Ijoollee deemtona gorfadhaa. Yoo isaan baditti galan gosa tiyya qeetiyya dubrii kiyya ilma kiyya jeenaatiin nutti hima qaama dhimma ilaallatu wajjin adaba qabsiifnaa jechuudha. Kanumaan jaa namoonni biraa dubbatanii manguddoo fi sheekotaas argaman hin jiruuf.
Okay. Galatoma ulfaadha ijoolleen karaa keessaa qunnamuu barbaade qeerroo jajjabee fa'aa silkii argachuu hin dandeenye ijoolleen dhalootan walloo ta'e dhimmi irraa dubbataa jirru dhimmuma waloo matii dhimmuma oromummaati akka carraammoo namni akka daawwititti keessatti uf laaluu barbaada taraa ammaa kana akka tiktok meediyaa irratti argaa jirrutti akka waan kutaa lamaan kanarraa namni miidhameeti ijoolleen walloo yoo as jala jiraatan lakkoofsa tokko kataba qeerroo jajjabee fa'aa warri namni moditara le namni beeta yoo jiraatan ustaad donni kennale nama beeta yoo argitan maqaanu era hingalchina carraa namoo guddarraa eegalla ka sheriyaadiif kennina hangafa yookiin sheekonni walii kenna akkasii aljala yoo jiraatan ijoolleen kenna ka wallo lakkoofsa tokko barreessa yookiin mootu inboxii naa godha galatoomaa. Warrummaa dura dhufe kenna asli laa guddaa jettanii jala haqa dabsinaati rakkinni jiru inshallah haqa dabdee. Isinuma lamaan isinummaa كنا تنجدون سين أبو سمر الدين والفادا بابا شر شوفه علي والله تفي كيرو ججبين يوجراتن يوكين نمون برال يوجراتن لكو توكو بريدا يولي والله جزاكم الله دكتور نور الدين سليلي قالشا أسلمي نقالشا قالتوما جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هندي كيسانو كيسان المسابة دائما أبا من قدو في هاوتا هند ربي سيقول جوار بقى ربي سيجراتي سياد لانسي جاي بوي باي ما ربي بقى سيدبر سياد دورسيت سكنتات لا كان قبي السودان قالتو ما يسنين جدا واني تاتي نما تاتي جدو المانومتين هاجنو مالقونا ريكا ليسا نراباتي كالي ولي الراباني yeroo dheeraa asirratti akka garagaraatiin dubbataa turre akka garagaraatiin illee haasa'aa turre yoo xiqqoo furmaata argate jennu dabree dhufe waan isin ibsitan caalaa wanni an ibsin jiru badiin godhamaaru badiin jiru garuma furmaataatitti deebanii furmaanni kun eessaan argamaa gara furmaataatitti deebuu qofa an akka kiyyatti wanni jedhu tana dura jaarsumaallee dubbanneerra tana dura gama amma silaa keessaa namni miidhame jedhan gama ilmaan teenna arsiitiif gama ilmaan teenna walloo jidduullee teenne ittillee milkoofne salphannee illee biraa kaanii irra kasheekkotii atittillee walii kenninee ate baluun fidi jenne odoo aziraate aboo yaahayaan silaa hin jira asliin nu bira jira hanga taate tokko ufi jibbaanne halkan dheeraa bullee irra tana durallee ammallee deebee wanni kun deebe wamataan udhame gaafas keessaanis walgayii qabannee manguddoota biyya san keessa jiraniif sheekkolee waliin illee gara ijaarree sheekkolee fi manguddoota biyya san jiranii wallollee namni ijoollee tana ummatatti gadi dhiise isinii mootummatti iyyachoo diddanii usuu mootummatti iyyattanii silaa bakka tokko geessaa jennaan namni tokko namuma sheekaa keessaa jaarsallee sheekallee ijoollee tana dabarsinee kennuu qabna jennaan nama san marsan bariisaa san eentu marse Oromoo كدوارو إنه إلمان أوروموت كبدي كانوا هجتارو إلمان أوروموت أما سركون كن أكا كيت قام نسديركو كان دابون دندا أبا ما فري شفتا فري هاتو بوسونا فري التاقلو مسارا فري هاقبتو إيس اللي هاجراتو نمني ماتي الرابايك أبا ور الرابايك أبا ودو إساتوك أني ورسوني جادسو إسان نما تقارب جادساني رمالي أدنا akkuma ilmaan miskiinaa tuqaaran kana odoo namoota biroo tuqanii jiraatanii haatini abbaan isaanii nagaan biyya san keessatti hin jiraatan namni waliin dhiisu deemee hin beektan ummanni keenya ka Oromoo irra baay'inaan seera caalaa gosaan bulaa tureera gosaan bulallee gosaan wal kabajaa tureerallee wanna kanaan walii kaanaan cinni kun ammoo cita badaa ta'aa deemte wanni sun siyaasa of keessaa qabaatte ergama biraa of keessaa qabaatte kana hunda ijoollemmaan haada kuttee maraatte waan nama dhibu yeroo awwala wanni kun taate dunnuu taate jenne yeroo lammataa ijoolleman maraatte jenne sadaffaan ammoo waan biraati takka nyaachoon akka lama nyaachoon akka gooruu muluu na jalaa fixe itti na argaa jedhan gowwaan bineessa hoolaa waan qabu muluu inni fixe jennaan yeroo takka dogongoruun hin jira
yeroo takka eenyu jechuun hin jira. Ammaan karama gabaabatti ilmaan tana tasirreessuu danda'u abboota isaaniiti. Isa lammaffaa obboleeyyan keenya akkuma reef obboleessi keenya Jawaar jedhan biyya Saa'udii kana keessatti imaaraa tokkorra yoo xiqqaate ajnabii nama 40-50 gala. Kophaa ofii galee hin danda'u. Eessatti illee quba ol qabaata namni quba ol hin qabne hin jiru. Dhugama Oromummaa yoo garaa isa nyaate namummaa yoo garaa isa nyaate ilmi namaa akkamitti ilma namaatitti jaba. Qeerrooyee aliin dhufee jira galchi. Ali lakkoofsa takka takka kata. Ali walloo nama jedhu galchi qeerrooyee. Dubbadhaaf sa. Waan gabaabsaa walii kennama. Yoo qaraanu gurra qabanna yoo qaraasifnu afaan qabanna saalfanneeti. Banii luuxii banii akkanaa jenneeti. Ilmaan nurraa baate irraa ammoo waan akkasii fidanii miidiyaa gubbatti. Waan banii luuxii caalu bakka sayyoo barbaree kaan waan banii luuxii caalu ummata afotti yoo muka keessa kaan sanuu miidiyaa irratti fidanii mee haa ta'u badii godhaniimi maraataniimi namummaa baaniimi namni waan hin godhu jedhaniimi miidiyaa irra fiduun kun maal akka ta'e na dhibena. Bu'aa inni argamu wama asirraa argatamu ka ammoo walumaa galatti hawaasnummaan Oromoo kun nagaan argatiniif badin guddaa wanni guddaa way duubaan hojjetameeru kan na dhibana. Garuu wallahu alam sanuman naa mudhata duuba sanin miidiyaa irra fidanii as mudhisuun gaaf tokko itti seenee mucaa wayii ka miidhaaran waggaa lama dhaan sadii dhaan fakkaata gitti maal ergadhe hayyee jabaati eega kana goote haluu baasaat ta'e bareeda jedheen nama gosallee maqaan dhawu haluu gosa sadii baasaat haluu gosa kenna gizee dhumatumaaf cadhiftee naan jedhe an dubbadhee jennaan gizee ma kenna dhumatumaaf cadhiftee akka adda kanaaf sagalee ta'uu dhuftee naan jedhe mucaan sun jennaan achitti mucaa rabbii jedhan abbaasii ta'a rabbi sodaadhu dhiisi daa'ima kana jedhe dhiisi miskiina kana jedhe mucaan ta sagalee kiyya dhagee baabaa jedhaayi ani saayyuu hin beeku mucaa mee dhiisi maa ishi miidiyaa marraas maaf fiddee jedheeni bara nama 7,000 kana boochisu miidiyaa irra maaf fiddee jedheen achi booda hagatti san mudhisanii garaa namaa gubanii akkam fayyine nogee nu bira lixanii wallaahi hamma guyyaa 7 dhibame yoo san ilma namaa yoo akkana godhan baay'ee tokko nama dhukkuba kanaaf furmaanni jira jedhee ka yaadu an akka kiyyatti achuma jira Saa'udiima jira dargaggeessuma achi jiru san bira jira. Lammaffaa abbootaa fi sheekotaa fi sheekoleen Saa'udii keessatti aangoo namni tokko hin qabne qaban maali jennaan jaaliyaa jira jaaliyaan mootummaadhaan hoogganama rakkoon kun ammoo waan shari'aan islaamaa illee jibba ammoo waan garaa nama Idris qeerroo jajjabee alii keessaa nama argite koomentii yaadni galchi qeerrooyee ustaaza gaggabaabsa abshira biyya Saa'udii keessatti rakkoon akkanaa galuun baay'ee waan nama ganda quraani rabbii keessa bu'e keessatti ijoolleen islaamummaa himattu akka amantaatiif akka sabaatitti illee nama ta'uun saalfachiisaatti kanaaf inshaallah isa tokko abbootiin amantaatii fi qeerroon Saa'udii jirtan akkasuma manguddoonni achi jirtan ijoollee tana dabarsitanii akka seera biyyattii saniitiif kennitan abboonniiniif haawwanni ijoollee tana ijoollee teessan tana karaa qabachuu dandeettaniin akka namarraa qabattan tanuma dhaamaa isin galatooma ulfaadha wanni kun itti fufee qacceen isaa nurraa cituu qaba isiniin jira nama hedduu dubbata akka dhufeeni nan buuqanii asumarratti isinirraa dhaaba wassalaamu alaikum warahmatullahi baaba galatooma ulfaadha namoonni as jala jirtan namni 90 as jirtan ijoolleen keenya ka walloo qeerroo jajjabee alii walloo Idris mucaa walaleessaa ka walloo san namoonni asin beeyne illee as jala jiraatan lakkoofsa tokko barreessa qeerroo yeenaa galchi galatooma ulfaadha jechuudhumaa fi hundarraa dhimmichi dhimma sireetidha wanti kun waan haadhaaf abbaan qofti nama biyyaa bayeetiin qawwee bitate albee bitateetiin nama saamu waan abbaan qofti dhaabuu dandeettu miti irra hedduu waan kanarratti ka dhaabsisuu danda'u wanni ustaazotaa fi Jawaar quban qabne ka dhugaan dhugaa agaan nama Su'uudii waggaa 10 ture yeroo hedduu deddeebi'eetti ifatti warri asirra jirtaniif as jala jirtanillee ka beekuu qabani irra hedduu yoo kutannoon murannoon jiraate warra muqiimati jiran warra muqiimni tokko durriyyee kanaa birrii erga lama isa biratti ijaazaa bu'an bakka boqonnaati gonni hattoota fi shiftaa warra waraqaa seeraa qabu Jawaar atillee waan kana asirratti wanni ati dhaga'uu qabdu gonni shiftaa kamiitu bakkeen isaan itti dhokatan mishigiin hattoota shiftoota warra waraqaa seeraa waraqaa jireenyaa
biyyasanii qabu lammii Itoophiyaa Oromoo haa ta'u saba biraa namu akka ganda gandaatiin birrii ka ergu nama waraqaa qabu mana ka kireessu nama waraqaa qabu namni waraqaan qabne gizee suuqarraa bishaan bitatu bishaan haayilaandii takka yeroo 100 mil'ataatiin bitata kanaafi yoo wanne kana isaan muqiima fi warri community keessa jiruu fi manguddoon biyya san jirtuu fi warri imbaasii irratti hojjetuun baane didanii wanni godhamuu qabu tarkaanfiin itti aanu osomanuu joo dheeruu sii kenna warra waraqaa seeraa biyya sanii qabu maqaan isaa muqiima jira akka amma diyaaspooraan am citizen jettu kana jechuudha waa'ee diyaaspoora gizee dubbattu jara rabbii malee waan namni biraa jiru se'u ani gasirra faa gizee doktorota se'anii am citizen biro minaamin jedhan beektaa bakka namni waltumu kanatti jawwu yaan dhugma sima leencafaa darban ana sitti ma yoo fedhan giiftii isaanii gizee biraan irraa haa kutatanii gasirra bakka namni waltumu kanatti biro freedom speech am citizen minaamin namaan jedhanii waan sa illee hiika ingiliffaatu beekanutti hin beeknu abaarta tayaaf eebba tayaa dalagaa diyaaspoora keessaa tokko asumaan sii tokko barbaadetti kana jechuudhumaa fi baaba Abu Sabraddiin carraan keessanii itti fufa nutti dheeretin gaggabaabsa siree siyaasaa ammallee adaban haasa'ina. أذانات الليلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حواس بللا أقسما دهم بشا ولو باسن تيني أرى أبلي ولو بات أصو أبلي سخية جي إني توي واتو قد إبسي مغا هدوتي إيبادر قلاجر أما جزين لغو هادا بودر كدن دا هادا بان إلمو لغا جيتي نما سفوج أبسي نمني درا بيخي واهن دجالا وان اتي أمن صداتو قب ربي صداتو قبابير nama osoo obboleessa kiyya nan ajjeesin obboleessa kiyya gartee je'u duraan huddum muka dhiibaa amma gachiibsee akka horitti qaluu eegale seenaa bar ummanni silaanu jibbuun jennee nuti halkanii guyyaa dhaaddannoo itti godhannu nurratti hin hojjetin harmamuraa fi gartee aanolee fi kana hunda himachaa nuti jiru caala osoo obboleessa kiyya je'u gachiibsee qalu caala maaltu nama rifachiisa ilmaan abbaa tokko kutatti wal qoodee inumaa wanni kun baratamuu bira askutee namni dhuunfaa tokko gaafa waa balleeyse fiigee kutatti isa baasuu baatu yoo gosatti gala ibidda balbalatti bobaa bananii fi jechuudha yoo dandahame namni dhugatti irratti hojjetamuu qabu warra waan badii akkanaa kana dalaguuf karaa isaan ittiin galii arkatan san isaanii galii sirreessu taak warroota biyya alaa jiru warra namoota kana gartee isaan sappoorti godhu giiftiin haa ta'u keessanis haa ta'u warra ummata kana sappoorti godhu namni xiyyeeffannaa guddaa argachuu qabu kana namoota asaasa waan kanaa tahee jalqabbii waan kanaa tahee waan fokkotaa kana asirra gabbaase ummanni kunillee seeraaf akka dhiyaatu godhuun waan guddaadha. Inni biraa silaa balaan gizee dhuftee nama tokko miti hunda walitti qabataa amma gaafa gartee qaamni mootummaa waan kana gartee fudhatee ji'ee khanagaa ta'uu fi khanagaa hin ta'in illee walitti qabatee deemaani warri silaa biyya san jirulleen duraan irraa hafte amma yoo qaama mootummaa hagee jiru taate hunda dhagee fuudhaa jechuudha galaanni gaafa dhufe addaa hin laallatu waan ta'eef miskiinni dhugatti iddoo dararamu jira nama humaan beeynetu gartee iddoo dararamaa jira baga waan kanaan gad dhuftee jala hin hafin jechuun barbaada inni biraa dhaamsinan dabarsuu barbaadu baqataan kaayiroo keessa jirulleen namni as jiru ijoollee teenya dabalatee dubbachuu hin danda'anii seerri biyya kanaa ammaa taadha moor caalaa information ni beekte jeetii yaada rakkoo asirra taa'ee aan dubbachuu hin dandeenye investigate gootee baruu dandeessa hawaasni keenya keessa jira rakkataan baqataadha baqataan dhugatti juwaar keenya baqataan sheekkan biyya kanarra jirurraa eegalee ha irraan hidhamin bultiin shayni hin hidhamin illee hin jiru dhugaan himee ofe waan kana akka hojii manatti nu qabadhu hadaraa hin dagatini imaanaa baqataan dhugatti rakkoo hamaa keessa takkaa amata kudhamee qarshii kana jirra amrii akka baranaa nagarree salaata masgiida geeffachuu dadhabne
يوم تدري رابع اللي نوف كلشي دبيت أنا نجباننا خلينا سينجيه قالت تومي خلينا تشوف بعدا بقى قد لفتني دكتور أسلي فانس وان كان غلطوما وفادا ممتازة ربي سناك بجو كبجما ساعتي كان أمتك كده ترى الإسلام بوليتيكانيا كنا راجد أيسينو ما في وجوله والله الردبيا نمونيا كالي مشاولا لسا كسودي كنا جرو كيرو ججبه علي والله boxing na gote turte aga man agar yang komenti na gori wori sigalcha jole wolo la foto ko baresa galatoma ulfada raji indu bata rajin haru batu rajira nane gafi qabani gafi sana ka waliti qabe rajin gafi qabate jawar waliti qabe kanu debisu barba galatoma raji tufi jole wolo la foto ko na baresa raji tufi Gari amma issue tattee gachana sabaa ilili darbi gachana sabaa ti arge galato mucaan jawartarro walalo ke matal ilili darbi dubadhu raji barbaachisatu nan asteenye dubbachuun mucaanaa cimii murata faayidoos levelii itti I think Dagaman itu wana softani. Network ke terefat. Ali wallo si argera. Raji aga sirreeffatu taani gaafadhee nama jalaa. Dhagahamaan jiru amma sirriyaa fakkaata malee. You're actually stuck. Yes, and again. Ndege Raji. Ani dubbadhu agasi namootaaf carraa kenna waan ta'eef. Ayyee gaggabaabsi dubbadhu. Jawaar deebisaa haga tokko dubbattee jirta jalqaba banaa keessatti qoonni mootummaan ijoolleen biyya Arabaa keessatti wal godhutti jirtu kanarraa ka'ee qoonni mootummaan Itoophiyaa keessaa qabu haga tokko irraa dubbattee jirta. Caraf gootetuma bira dabartee sana akka gaariitti akka uummataaf ibsitu. Maaliif warroonni actually qooda kanarratti hirmaannaa fudhachuutti jiran hagamta akka badiin isaanii cheenii wal qabate yookiin ammoo sansalata wal qabatee bakka san gahe waan beekan natti hin fakkaatu. Hoo ka beekaa godhan tahillee hin beeku. Inni san tokko kalamaffaa ammoo warroonni waan kana duuba jiran jira warra diaspora Canada America Europa keessa taa'anii warroota kana sponsora godhantu jira. Sponsora yeroo sun jedhu afaaniin haa ta'u miidiyaa kana gubbaarra taa'anii ka dhidhiiban yookiin nutu isin duubaan jira nutu kana isin jira akka reefu dubbatetti there is a law biyya kana keessatti seera ittiin yeroo namni biyya waan akkanaa kana dalagu artikiliitu jira constitution biyya kamii keessattuu waan kana diasporaan biyya alaa kana jirtu warroota waan kanarratti deeggarsa waan kanaaf godhan mallaqaan haa ta'u jajjabinaan haa ta'u wamagaa isaan gargaaraniif qooda fudhatanii jiran warroota muraasa atiyyuu maxxansitee jirta. Warri biyya keessa taa'anii waan kana keessaa harka qabanillee hin jirani. I think sanillee jala deemuutu jirta natti fakkaata. Warroota kanarratti tarkaanfii nuti akka warra diaspooraa biyya alaa jirtutti fudhachuu dandeenyu waan kana gargaarsisuu dandeenyu warrootni seera beekanillee waan jiraniif jecha maaltu jira maal gochuu dandeenya hagamta akka siiriyeesiidha uummanni kun badiin isaan dalaguutti jiranii biyya Awurooppaa fi Ameerikaa kana keessatti illee haga tokko dubbattee jirta san akka diippilii xiqqoo irra deebitee dubbattu barbaadeeti. Galatoomi ulfaadhu. Dhumarra deebitaa maamuu deebitaa na biraatti carraa kennu jawwe. Raajin haa dubbatu eegalee waan tureef raajin haa dubbatu dhumarratti walitti qabeewwan jedha. Raajii dubbadhu neetworkii yoo sirreeffatu. Raji. Networkii Raji rakkisaana fakkaate Ali dubbadhu. Ali wallo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan nu eegdanii. Asumaan galatoomaadha. Nu kabajdanii gartee. Waan akka muuziqaa ofirraa cufee os bira taate. Nama na bira miti raajii bira na fakkaatu. Ayi.